Jira jirtuu daawwattoota hordoftoota keenya kun qophii gaaddisa demokiraasii guyyaa kamisaa torbeen sinii dhiyaatu ONN irraati jechuu kooti. Kanarraa qabannee dhiyaanneerra. Akkuma naakaanii dhimmoota haala yeroo irratti hundoofnee kan sinii dhiyeessaa turre har'as qabadhee dhiyaadheera. Marreen waliin turan affeerraa kooti akkuma naakaanii waliin tura nan deebi'a. Biyya daawwattoota keenya akkuma nama jedhee haala yeroo irrattidha kan har'aa qabadhee dhiyaadhe sagantaan keenya har'aa yaadaan gara kaaba impaayera kanaa Tigraay nu geessa. Achirraa waanta baratamu jira. Keessattuu Oromoon waan baratuu qabu guddaatu jira. Tokkummaan maal akka ta'e. Tokkummaa dhabuunis balaa inni baatee deemu Tigraay fi naannoo Tigraay irraa fi adda bilisummaa uummata Tigraay irraa waanta guddaatu baratama. Kanarrattidha kanarratti xiyyeeffatu. Isaa booda haalicha xiinxaluudhaan waan achi keessa jiru ilaallee ta'uu malinnaa kana keenyee Oromoon yoo tokko ta'e maal akka argachuu danda'u Tigraay irraa barata. Oromoon yoo tokko ta'uu baate kanarraa adda bilisummaa uummata Tigraay fi uummatichi keessa jiru irraas barata. Kanaafidha kanarraa dhiyeessinu daawwattoota hordoftoota keenya akkuma dura jedhee nafaana turaanii affeerraa kooti. Mee jalqaba haalaan adda bilisummaa uummata Tigraay gara waggaa 50 dura uummanni keenya cuucameeraa sirni nafxanyaa kan Shawaa jedhamuun durfamaa ture nu garboomseerra jedhanii namoonni 11 bosona galanii waggaa 17 lolanii lolchiisanii sirna abbaa irree dargii funqolchanii mangistuu biyyaa baasanii warra kaan waayila isaanii kaan faana mootummaa ce'umsaa chaartera 992 hundeessanii booda adda bilisummaa Oromoo fi akka adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa fa'aa warra Sidaamaa fa'aa warra Gaambeellaa fa'aa ari'anii biyyaa baasanii hogganoota isaanii ufuma isaanii abbaa irree ta'anii dinagdee biyya kanaa siyaasa biyya kanaa nageenya biyya kanaa waan hundumaa abbummaadhaan to'atanii bakka buutota naannolee hundarraa ufii isaanii akka ajajanitti gariin imbaasota jedhu bakka buutota tolfatanii Ihaadigii ka jedhu dhaaba siyaasaa adda warraaqsa uummattoota Itoophiyaa kan jedhamu sana sirna federaalaa ijaaranii dhaaba siyaasaa sanaan kophaa biyya kana waggaa 27 biteera. Oromiyaa keessatti OPDO kan jedhamu bakka bu'aa godhatee Amaaraa keessatti BADN kan jedhamu Tigraay keessatti TPLF kan jedhamu kibba keessaa Dahidee kan jedhamu tolfatee abbummaadhaan kan akkas godhaa ture adda bilisummaa uummata Tigraay ture. Yakka hedduu uummatarra raawwateen fincila uummataatiin 2018 adda bilisummaa uummata Tigraay aangoo giddu galeessarraa kan siyaasaa kan waraanaa kan tikaa hundumaa to'ate biyya kana iraarsaa bahe rakkisaa bahe kolaasaa bahe dubartii qorattoonni isaa nama hidhaman itti finceessaa bahe maladhaa keessatti ari'amanii murteessummaa kan qabu sana ari'amee adda bilisummaa uummata Tigraay Ihaadigii keessaas aangoo guddaa qabu dhabee Maqaleetti gale. Waggaa 27 Afrikaa bakka bu'aa jedhee sagalee Afrikaa ta'ee kan falmaa ture Ihaadigii fi adda bilisummaa uummata Tigraay siyaasa biyya kanaa saamsisaa kan ture Fertii fi namoota naannoo sanaa bahaniin waan hundumaa isaa ofiisaa murteessaa kan ta'e gaafa Afrikaattis natu nagaa buusa jedhee Igaadii hundeessuu fi Sumaalee keessa galee Alshabaabiin lola jedhee morkattoota isaa kan akka ABO fi Ogaadeniyaa adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa kana achi keessaan funaana jedhee Keeniyaa qabatee hayyoota Oromoo hidhee ukkaamsee ajjeesaa kan ture kolaasaa kan ture shamarran Oromoo maseensaa kan ture hinku fayyadamee kan hin yaadamne fincila uummata Oromootii fi tumsa warra kaaniin 2018 asii ari'amee dhaqee Maqalee gale. Addunyaa irratti michoota hedduu kan qabu ture. Finfinnee bosonaa dhufee waggaa 27 ka garaasaa ka godhaa ture. Deeggarsa alaa kan qabu ture.
Shaabiyaallee duulatti taasisee addunyaan akka qofxeessu akka kophaa ta'u kan godhee ture. Baadimmeen akka Shaabiyaaf kennamu Eertiraaf kennamu magaalaan isaa jechuu kooti. Garuu humnaan didee hin kennu kan jedhaa ture. Fincila uummata Oromootiin qabsoo Oromoon wareegama guddaa godheen fi tumsa warra kaaniin giddu galeessummaarraa deebi'ee dhaqee qarqara kaabaatti dhaqee galee Maqalee maadheffate. 2021 immoo Maqalee keessaayyuu ari'amee Tembeenitti gale. Bosonaa dhufee biyya bulchaa ture. Dhageetti guddaa kan qabu kan badhaadhee waan qabu gadhiise quufaa kan ture TPLF bosonatti deebi'e 2020. 2021 immoo bosona sanaa bahee mootummaa federaalaa dhiibee dhufee ari'ee dhufee hanga wanni itti galchee ture hanga Dabra Siinaatti Finfinnee qabachuuf ga'ee ture yaalee ture. Dogongora yookaan dadhabina dogongora ta'uu hin taane dadhabina warri siyaasaa adda bilisummaa uummata Tigraay gaggeessan godhaniin gareen waraana isaanii injifannoo argatanii ka ture. Gara duubaatti deebi'an maaliif dippiloomaasiin ejjenne harii badii kanaan dura impaara kana keessatti raawwataniif uummatoota biratti raawwataniif maqaa gaariin qaban waan ta'eef dhufanii yoo Finfinnee galanis fincila guddaa ka'ee biyyittiin akka hin taane taati. Biyya alaan amansiifne morkattoota biyya kanaaf uummatoota biyya kanaa hin tolfanne michoomina. Dogongora durii hin deebisnu jedhanii wanti dalagameeru hin jiru. Gama waraanaan injifatanii dhufanii Dabra Siinaa agaani malee gama siyaasaan kufanii turan. Kanaaf dhiibbaa keessaaf alaatiin deebi'anii Maqaleetti galani. Isaa booda waliigaltee Piriitooriyaatti godhameen badanii kan ture deebi'anii dandamatani. Lola waggaa 2 godhame keessatti hoogganoota isaanii hundeessitoota isaanii baay'ee hayyoota isaanii nama isaanii gara kitilaatti dhiyaatu dhabani. Qabeenyi biyya kanaas barbadaa'e. Isaanis akka hin taane ta'an uummanni biyya sanaa kuma dhibboota hedduun lubbuu dhabee qabeenyi barbadaa'ee warshaan manni barumsaa saamamee Shaabiyaatiin uummata dubartoota isaaniif shamarran isaaniirra akka hin taane gahamee godhamee namni jumlaan rashaname jedhamee gabaasa adda addaa irratti bahee isaanillee naannoo Amaaraa fi Affaar keessa seenanii yakka wal fakkaataa dalaganiiru jedhamee hoogganaa fi hayyoonni isaanii badaniiru dhumaniiru jedhame deebi'anii dandamatanii Piriitooriyaa afaan mootummaa afaan olii galanii jirra jedhanii akka biyya bulchan immoo naannoo isaanii akka bulchan immoo carraan kennamee carraa argatanii ture. Lolli kaabatti godhame garee qaba ture. Gareen federaalaa kan hoogganu federaalli gareen federaalaa humnoota Amaaraa faannoo dabalatee kan naannolee kaanii dabalatee Shaabiyaa dabalatee humna guutuudhaan kan Sumaalees waraana Sumaalees dabalatee diroonota Iraanirraa Turkirraa bitaman dabalatee lola guddaa godhame. Gama sanaan immoo TDF ka jedhamu humni waraanaa Tigraay ittisuudhaaf hundeeffame lola guddaa godhanii tokko ari'aa dhiibanii gammoojjii Tembeenitti galchanii achi immoo inni immoo bahee dhufee Dabra Siinaan gahee gidduutti qabeenyi biyya kanaas uummanni biyya kanaas barbadaa'e. Dhumarratti garuu tokko mo'achuu hin dandeenye jaarsummaadhaan taa'amee nagaa buufna jedhamee waliigaltee Piriitooriyaa kan jedhamu uumame. Egaa waliigaltee Piriitooriyaa waanta fide qaba, waan gaggaarii fideera. Tokko lolli dhaabbateera. 2 uummanni hafuura baafatee nagaan bahee galuu yaaleera. Dhibballee ta'uu baate guutuu Tigraay keessa ta'uu baate uummanni harki bal'aan nagaan bahee galaa jira. Falmii siyaasaatti deebi'aniiru. Dhufanii mari'ataa jiru federaala faanas. Ufii isaanii ufiin bulchaa jiru. Amma tokkummaa waan qabaniif dargii kuffisanii biyya kana karaa isaanii itti godhanii
saamanii saamsisanii warri TPLF ummata Tigraay tagaaruu jedhaman uf jalatti ijaaranii dhaaba kana malee hireen keenyi baduu ta'a jedhanii waliin lolanii bara dargiis waliin lolanii waliin dhumanii bara paartii badhaadhinaas waliin carraa tokko qabna jedhanii akka tokkotti yaadaa turan. Walumaan lolaniitus dhuguma Pretoria akka mallattaa'u godhani. Walii galuun kana fide. Mootummaa ta'anii walii galanii duula irratti baname dandamatanii walii galanii badii jalaa bahani. Daangaa deeffannaa lafarraa balleessan ana jedhamu sun ofirraa kan qolatan warri siyaasaas warri siviilii nagaas ummanni warri waraanaas tokko ta'anii irree tokkoon sagalee tokkoon keessaa fi alaa waan lolaniif waan qolataniif badii irraa hafan. Kun fakkeenya Oromoon irraa baratudha. Gaaffiin Tigraay tokko yeroo hundumaa bilisummaa walabummaa sirna federaalaa kana. Hireen keenya tokko xamanu. Dhaaba daddaaqamaa yookaan ilaalcha lama sadii hin qaban. Federalizimiin nu baasa garbummaa keessa turre hiree keenyaa murteeffannuudha. Dhaabni siyaasaa Tigraay hundeeffamu hunduu morkattuun isaa ta'u adda bilisummaa uummata Tigraay. Ummatichi hunduu hanga dhiyootti adda bilisummaa uummata Tigraay jala jira. Booda kana waggaa warri siyaasaa wal nyaatan illee gaaffii warri dhaabbileen siyaasaa morkattoota adda addaa kan isaan kaasan garuu naanna'ee hiree murteeffannaa uummata Tigraay gaafatu. Yaada ilaalcha yaadaa lama sadii hin jiru Tigraay keessa. Garuu eenyu aangoo qabatu eenyutu irra wayyaa kophaa kiyya na wayyaa fi lakki kophaa wayyuu walii wayyaa irratti addaddummaa qabu malee dhaabbileen siyaasaa Tigraay maqaa sanaan hundeeffamanii morkatan karaa nagaas haa ta'u warri karaa qawweedhatanii jiran warri waraanaayyuu gaaffiin uummatichaa tokkumadha. Tigraay keessaa fi ala ka jiru tagaaruun gaafuma tokko qaba. Dhaabni siyaasaa hundees gaafuma tokko qaba. Oromoon asirraa maal barata? Oromoon tokko Itoophiyaan diigee balleessaadha. Oromoo gaan jedhu namni yaadicha qabu jiraadha. Baay'inni isaa hagamiidha malee. Inni tokko immoo Itoophiyaan hallayyaatti bu'uuf fiigaa jirti. Dafaana gargaaraa ol qabnaa ol kaafnaa Itoophiyaa dagii badii jalaan baraaraa. Dr. Abiyyiin Itoophiyaa diigee hallayyaa qilee buusuuf deemaa ani immoo olan qabuuf deemaa nafaana jedhee guuza kadhata gariin immoo. Gariin immoo akka abaaboon fa'aa immoo hiree murteeffannaa uummata kanaa uummatumatu hojiirra oolfachuu qaba. Namni dhuunfaa fi dhaabni siyaasaa hiree uummata kanaa maaliif murteessaa? Uummanni Oromoo dirraa erga gaafa garbummaa jala galee kaasee sagalee isaa afaan qawwee irraa ka'ee sagalee isaa kennateen beeku bilisa ta'ee yoo barbaade biyya walaban ijaarradha yoo barbaade immoo konfedereeshiniitiin hin jiraadha warra kaan faana yoo barbaanne tumsa wayii tolfanne yoo barbaanne immoo Itoophiyaa kana akka haaraatti ijaarranne waliin haa jiraannu jedhee murteeffatuu qabu uummata kanadha malee namni dhuunfaan yookaan gareen tokko dhaabni siyaasaa bahee anatu sii beekaa Itoophiyaan afaana diigii anatu sii beekaa Itoophiyaa kana hallayyaarraa waliin qabnaa nafaana guuza bayii jedhamuun qabu jedha bilisummaa Oromoo. Ummaticha murteeffatu carraa kana akka inni argatu gochuudha kan qabnu malee maaliif Itoophiyaa waliin ol qabna jettee ummata keenya irratti murteessitaa jedha. Gariin akka kaafaafaa immoo Itoophiyaatu nu baasaa akka bal'ina keenyaa furdina keenyaa dheerina keenyaatti ijaarrannaa jedha. Kanaaf yaada lama sadii afurtu jira Oromoo keessa. Tigraay irraa barachuun Oromoon kana qaba. Tokko ta'e gaaffiin sadeeffama yoo deemes faranjii birattis dippiloomaasii hoggaa jedhargus afaanuma tokko haasaa. Oromoonni tokko Itoophiyaa diiguuf deemaa dhaqee gaafa barsiisus. Inni tokko immoo Itoophiyaa qilee irraa ol qabuuf deemaa guuza kadhata. Inni tokko immoo lakkii uummanni keenya hiree isaa murteeffatu ufuma isaa ani siin beekaan hin baasuudha. Inni tokko immoo lakkii Itoophiyaan nu baasaa garuu Itoophiyaa immoo kaaraatti ijaarrannaa. Gaaffii afur kana isa kam dhagaa uummanni? Maa afaan fajjiidhuma dhaabni siyaasaa Oromoo.
akka Tigraay gaaffii tokko qabatee maaf hin ba'u? Murteessummaa uummataatti maaf hin amanu uummanni Oromoo? Warri siyaasa Oromoo gaggeessanii fi warri dubbii dhaadheessan uummaticha murteeffatuutti amanuudha. Anas beekaa miti. Dhaabni siyaasaa akka barbaadetti ijaaramu garuu uummanni haa murteeffatu. Tigraay keessa morkattoonnis adda bilisummaa uummata Tigraayis walaa nyaatanii malee amma gaaffiin uummatichaa irratti tokkummaa qabu. Hiree uummatichaa irratti tokkummaa qabu. Warri Oromoo garuu anatu sii beekaadha tokko tokko irratti duudhaa. Walirrattis duulu tokkummaan qabanii warri siyaasaa. Biltsiginnaanis anatu sii beeka jedha. Tokkummaa Biltsiginnaan paartiin badhaadhinaa natu fidaa. Karaa koo qofatu Itoophiyaa baasaa, Oromoos baasaa, ani deebisee gaaffii Oromoodha. Warri kaan immoo gaaffiin Oromoo tokkoyyuu anatti deebistee hin qabdu. Inumaayyuu lola, qawwee, du'a, gadadoo, beela, hiyyummaa, buusiitti baay'iftee kan kanaan dura akka ta'e hin beekne rakkoo keessa galchitee jedha. Tokkummoonatu diigaadha. Tokkummoonatu qileerraa ol qabuuf deema badhaadhinni biyya balleessee jedha. Dhaabni siyaasaa fi namni gadi ba'ee haasa'u akkuma baay'ate gaaffiin Oromoo baay'ate ummaticha faanfaajjii keessa galchee otoo boruu ganama carraan tokko dhufee bilittoo kennamaa eeyyuu isa kamiif akka bilittoo kennu nama hangalu. Rakkoon ummata Oromoo dhaabba siyaasaa keessa jiru ummaticha faanfaajjii keessa galchuurraa warra Tigraay irraa barachuudha. Har'allee warri Tigraay rakkoo keessatuma jiranii hiree ummatichaatti hundiyyuu ni amanu. Tokko ta'anii waggaa 2 duras lolanii hiree isaanii waliin murteeffatanii badiirraa of dandamachiisanii tokko ta'anii lolanii dargii fi sirna nafxanyaas kuffisanii. Har'a maal keessa jira yoo jenne har'a dhaabni siyaasaa adda bilisummaa uummata Tigraayin hoogganamu dirree lolaa gaggeessuu dadhabee injifannoo humni ittisa Tigraay argatee ture goolabuu kan dadhabe sun har'a siyaasa irrattis kufeera. Warri siyaasaa dirree waraanaa keessatti waggaa 2 dura hojii siyaasaa hojjechuu dadhabanii injifannoo kan humni waraanaa argatee ture sana duubatti deebisan. Kan Piriitooriyaatti mallatteessan sana hojiirra oolchisuu hin dandeenye. Mootummaan federaalaa hamma danda'e hojjeteera. Mootummaan federaalaa karaa baneera, gargaarsa kenneera, tajaajila hawaasaa adda addaa gadhiiseera. Piriitooriyaa akka jedhamutti dhibbaa warri hin guutamne jiru. Fakkeenyaaf humni alaa naannicha keessaan baane ni jedhamu. Kan akka raayyaan kan waraanni Shaabiyaa fi humni waraanaa naannoo Amaaraa lafa keenya qabateera jedhanii dubbatu. Kun immoo akka milkaa'uu dadhabuudhaaf sababoota 2 kaa'u. Mootummaan federaalaa isinoo waliin galle isinoo tokko hin taane akkam goonee hojjennaa isinoo aangoo irratti wal loltuu jedhe dhugaasaa fakkaata. Humni siyaasaa naannoo Tigraay bakka 2tti wal qoodee anatu sirriidhaati sirrii miti waliin jedhanii wal qoqqoodaa jiru. Keessattuu erga ganna darbeetii gareen Dabratsiyoonii fi garee Geetaachoo jedhamanii tokko isa tokko dhaaba keessaa wal ri'aa tokko siyaasa bulchiinsa qabadheeraa natu biyya bulchaa natu seera qabeessa jedha tokko immoo ani si ari'eera waliigaltee Piriitooriyaa keessatti bakka bu'umsa kan bakka bu'ee mallatteesse mootummaa federaalaa faana dhaaba kanadha. Kanaaf bulchiinsa yeroo hundeessuu keessattis harka 50 fi nama tokko kan qabu waan ta'eef si kaaseeraa jedha mataa sanaati. Kanaaf ummati warri siyaasaa gargar ba'uun gaaffii waliigaltee Piriitooriyaa galma hin geenye kana feeruu jiraanni guddaan dhimmi nageenyaa, dhimmi buqqaatotaa, dhimmi daangaa hin deebine isa jedhamuuf tokko ta'anii mootummaa federaalaatti dhiyaachuu hin dandeenye. Kun tokkummaa dhabuu warra siyaasaa naannoo Tigraay irraa madde rakkoon kun. Kanaaf Oromoon warri siyaasaa Oromoo bakka buuna jettan asirraa barachuudha qabdu. Warri siyaasaa wal nyaachuun ummata Tigraay har'allee balaaf saaxilee jira. Kan qeetti hin deebine baay'ee jira. Bakka warri siyaasaa wal qoodanii federaala faana ta'anii waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra haa oolu jedhanii gaaffii gaafachuu waan didaniif waan ta'u wal qoqqoodaniif aangoo irratti.
har'as qeetti hin deebine namni. Lafti isaanii qabamee inni jirullee hin gadhiifamneef. Kunoo gaaffiin waraana nagaa naannichaa eegan hin hiikkachiisnu kan jirus deebi'ee ka'eera. Kuni walabdee warra siyaasaa fide. Kanaaf Oromoon walabdee warra siyaasaa barachaa jirtiraa. Oppiidiyoon adda bilisummaa uummata Tigraay faana ta'ee abaa'ootti duulee warra kaanis biyya keessaa baasu nutu biyya bulcha jedhee warra adda bilisummaa uummata Tigraay abdatee uummata faana wal dhabee uummanni akka biyyaa ba'u akka godaanu akka ajjeefamu ta'uun hanga yoonatti waggaa 33 illee Oromiyaa tasgabbeessuu hin dandeenye. Qawween qaba jedhanii morkattoota siyaasaa Oromoo kaan faana wal ta'anii mari'achuu diduun kun waggaa 33 boonas har'a Oromoon haala amma jiru keessa ga'eera. Silaa otoo tokkummaa qabaatanii dhaabbileen siyaasaa Oromoo bara sanas har'as wagguma 6 illee 2018 illee otoo wal ta'anii mari'atamee jiraate aangoo federaalaa akkamitti kan nama bulchaa jirutti dhiifnee yookaan waliin Oromiyaa akkamitti qoodannee bulchinaa uummanni akkamitti waggaa meeqa keessatti filannoo haa gaggeeffatu hiree isaa murteeffatu Itoophiyaa akkamiyyuu barbaanna waliin jedhanii otoo ta'anii mari'achuu qabanii ilaalcha adda addaa fi fedhii adda addaa kan dhuunfaa waan qabaniif ummatichi balaa har'a keessa jiru kana keessa kan galche dhaabbilee siyaasaa Oromoo fi namoota dhuunfaa afaaniin maqaa kaayyoo siyaasaa himataa Itoophiyaa barbaannaa maal goonaa Oromoo barbaannaa keessi garuu fedhii dhuunfaatiin tokkummaa dhabuudha warra siyaasaatiin Oromoon gadadoo har'a keessa galu godhe. Ufilaaluu dhiisummoo mee Tigraayuma ilaalanii warri siyaasaa wal nyaatuun har'a Tigraay maal keessa jirtu galchee keessa jirtu laaluun irraa barachuun gaarii. Tokkummaa warra Tigraay irraa tokko ta'anii waan lolaniif dargis kuffisanii 2000 isa amma jirurras Piriitooriyaas mallatteessanii badii jalaa hafaniiru. Nuti tokko taanee maal taanaa jedhee Oromoo irraa barachuu. Tokkummaa warra siyaasaa waan dhabaniif immoo wal qoonnaan immoo kunoo ummatichi kanarra jiru Tigraay irraa baratanii Oromoonis waggaa mammaatti deemaa ture irraa silaa ufuma isaa irraa barachuu qaba ture lammaffaa warra Tigraay kanarraa barachuu qaba. Har'a Tigraay haala hamaa keessa jira. Uummanni hin deebine warri siyaasaa bakka lamatti wal qoodanii gareen Dabratsiyooniin durfamu anatu kora gaggeeffateera ana seera qabeessadha gareen bulchiinsa yeroo keessa jiru Piriitooriyaa raawwachiisuu hin dandeenye dadhabaadha inumaayyuu kaayyoo keenya gurgureera badhaadhinaaf meeshaa ta'eera daangaa keenya nuun deebisiifne kanaaf bakka bu'ee kan inni jiru achiyyuu obbo Getaachoo Raddaa dabalatee akka TPLFitti waan ta'eef achirraa ka'uu qaba jedhee duula banee kora gaggeeffadheera jedhe. Boordiin filannoo immoo kora keessirrii miti kora haaraa gaggeeffadhu. Kora haaraa hanga lakkoofsa giiziitti guraandhala 3tti gaggeeffadhu isaa booda gaggeessoo baatte tarkaanfii irratti fudhaa jedhee kakkachiiseera. Gareen obbo Getaachoo immoo nama 17 koree giddu galeessaa fi komishinii to'annoo heeraaf seera dhaabichaa keessaa nu baastan sunu isinuu sirrii miti. Akka haaraatti fugalmeessuun keeyyuu beekamtii dhaabichaa duraan qabu waggaa 30 qabu sana dhabsiiftee ati aangoo barbaaddaa fonqolcha gochaa jirtaa jedhee garee Dabratsiyooniin balaaleffata. Gareen kun lamaanuu uummata tagaaruu biyya keessaa fi biyya alaatiin tumsa qaba. Mataa isaa deeggaraa qaba. Waraanni bilisadha jedhamu kan qawwee hidhatee jiru kan duraan humna ittisa Tigraay jedhame booda humnoota nagaa eegdota naannichaati jedhamanii maqaan mogga'ee fi of moggaasan amma bakka lamatti qoodameera. Hogganoonni ajajoonni waraanaa qaamota nagaa eegan deemanii biyya sanaa dhiyeenya kana ibsa waloon kennaniin callisnee taa'aa turreef rakkina siyaasaa walakkaa keessan jiru furadhaa jennaan diddanii warri siyaasaa kanaa booda dantaa uummata Tigraay fi dantaa
daangaa Tigraay tutuqamaa jira waan ta'eef callisnee ilaalluu seera qabsiisuu qabnaa jedhanii ibsa baasan. Ibsa isaanii keessatti tokko bulchiinsi yeroo Piriitooriyaa keessa akka walii galamee jirutti waggaa 2 fixeera waan ta'eef haaromfamuu qabaa. Walii galtee sana kan mallatteesse adda bilisummaa uummata Tigraay waan ta'eef adda bilisummaa uummata Tigraay kuni kana haaromsa kana fudhatee bulchiinsa qabatee caasaan gadagaatti diriirsee hojii bulchiinsaa hojjetee ummatichi tajaajila malu argachuu qabaa. 2 beekamtii kan kenninu adda bilisummaa uummata Tigraay kan duraanuu jiru fi ture kan Dabratsiyooniin hoogganamu korasaa 14ffaa hagayya darbe keessa gana darbe keessa kan godhateef kenninaa. Lafti Tigraay ammayyuu Shaabiyaa fi humnoota Amaaraa harka jira. Kanaaf waliin galtee Piriitooriyaa dhibbatti hojiirra ooluu qaba. Naannoo sana keessaa humnoonni alaa waan tan baaneef DDR kan jedhamu waraana meeshaa hiikkachiisanii leenjii galchanii barsiisanii gargaarsa kennanii jiruu dhuunfaa isaaniitti akka galchan kan godhamu suni dhaabbachuu qaba. Kanaa booda nuti fudhannu maaliif daangaan Tigraay ammayyuu humna namaatiin humna alaatiin meeshaadhaan qabamee waan jiruuf nuti waan hiikkannuu hin qabnu. Kan hiikkannu akka walii galtee Piriitooriyaatti silaa yoo naannoon Tigraay keessaa qaamonni alaa bahanii humni Tigraay immoo hiikkata. Garuu naannoo sana keessaa humnoonni alaa waan hin baaneef hiikkachuu malluu jedhanii ibsa baasan. Harki baay'een ajajoonni waraanaa gara Dabratsiyoon goran jechuudha. Jeneraalonni 11 immoo lakkii humnoonni waraanaa sun kan baasan nun laallatu nuti immoo garee Geetaachoof tumsinaa. Waraanni waraanadha malee dhaaba siyaasaa miti. Adda bilisummaa uummata Tigraay yoo kan Dabratsiyooniin jabeessina jedhan waraana keessaa bahanii dhaaba siviiliitti galuu danda'u nama siviilii ta'anii malee waraana keessa ta'anii garee qabachuun sirrii miti jedhan. Jeneraalonni 11 immoo garee Geetaachoo ta'anii. Ajajoonni bulchitoonni godina Baha Tigraay Kibba Tigraay faa nuti garee Dabratsiyoon faana jirru garee Geetaachoo faana jirraa jedhan. Gareen Geetaachoo kantiibaa magaalaa Addigraatii fi kan Maqalee faa yoggaa muudu gareen Dabratsiyoon immoo lakkii ati muuduu hin dandeessu anadha malee yookaan mana maree bulchiinsota magaalotaatu muudata malee jedhee an biraa muuda. Uummanni tajaajila hin arganne bakka lamatti ol qoode. Biyya keessaas biyya alaas namoonni isaanii bakka lamatti ol qoodaniiru. Kana federaalis eenyufaan akka ta'u rakkateera. Bu'aa qabaa paartii badhaadhinaaf hin qabu achi keessan galuu ammaaf. Akka siyaasaatti olaalte bu'aa qaba. Hin dhiise malee federaalli akka waliigaltee Piriitooriyaatti badhaadhinnis keessa galee naannoo sana bulchuu danda'a ture. Waliigalteen Piriitooriyaan ayyamaa fi garuu inni hin galle meessinumti olii galaa jedhee itti dhiise. Itti dhiisuun isaa gaarii natti fakkaata. Isaanuu kunoo wal nyaatani. Otoo badhaadhinni naannoo sana keessa bulchiinsa keessa galee jiraate isa tokkos nu godhee jedhu turan. Tokkummaa dhabuun warra siyaasaa ufittoo ta'uu warra siyaasaa akkasaan uummaticha qoqqoodan keessaa balaa nama adda baasan waraanni akka qoodamu ta'eera. Afuura naannoo Tigraay keessa jiru afuura 3. Tokko gareen Dabratsiyoon deeggaru warra siyaasaa dabalatee warra waraanaa dabalatee uummata siviilii baay'ee dabalatee nutu bulchiinsa kana bulchuu qabaa aangoo siyaasaa bulchuu qabnaa bulchiinsi yeroo kun waggaa 2 tura jedhama fixee tajeeraa nutu bulchuu qaba bulchiinsaa jedhee amana. Kanarratti nama dammaqsaa nama ijaaraa jira. Keessaa balaa tumsa horataa jira. Tokko nutu qabachuu qabaadha bulchiinsa nutu bulchuu qabaadha. Wanni TPLFin duraa kaasee dhaaba seenaa qabeessadha. Bakka bu'aan uummata Tigraay unu qofadha jedha. Afuurri lammaffaa immoo garee obbo Geetaachoo Raddaati. Gareen kun immoo garee sanaatiin ati kanuma iddoo tokkotti gogdee hafte ilaalcha fooyya'inaaf jijjiiramaa hin qabne kan ammayyoofne akkuma duriitti bakka durii akka dhagaatti gogdee kan hafte
haala dhaloota ammaa fi addunyaa irra jirtu kan hin xiinxalle seera qabeessa kan hin taane ofii keeyyuu dhaaba keenyayyuu kan xiqqeessite kan fonqolcha barbaaddu tiin jedha. Kanaaf kan bulchuudhaaf taa'e anadha. Humnaan aangoo fudhachuu hin danda'amu. Naannoo kanayyuu balaa kanarraan qaqqabsiise sidha. Yoo akka dhuunfaa tanaan jibbita ta'e immoo dhaqiitii federaala gaafadhuu federaala dhanna kaa'ee federaala osii kennan siin gadhiisaa jedha. Gareen kunis tumsa qaba waraana keessaas biyya alaas biyya keessaas baay'inni isaa haa xiqqaatu haa guddatu waan tokko. Kanaaf bulchiinsa kana anatu bulchaa hanga filannoon gaggeeffamee mootummaan naannicha bulchu uummataan filatamutti bulchiinsa yeroo kanatu seera qabeessadha. Ati seera qabeessa miti jedha gareen obbo Getaachoo Raddaa. Afuura lamadha. Afuurri sadaffaan immoo jira. Lamaan keessanuu sirrii miti. Bulchiinsi waloo kan dhimmi Tigraay na laallata kan jedhu hunda hirmaachisu akka haaraatti achi keessatti utubamuu qaba. Kan morkattoonnis keessa jiranii, kan waraannis, kan hayyootaas, kan siiviiliis, dhaabbilee hawaasaa adda addaa bakka bu'u jiraachuu qaba. Kun nutis keessa galle malee TPLF lama walloleef nagaa buusuu hin danda'u, nagaa fiduus hin danda'u yoo ulfaana mari'atanis. Waggaa meeqa biyya kanas naannoo sanas bulchitanii kisaaraa malee waan fiddan hin qabdanii ummatichas ni ficcisiiftanii yakka irratti hojjechiiftan malee waan fiddan hin qabdanii gareen jedhu immoo jira. Gareen kun immoo garee morkattootaati. Kan akka Saalsaayii Wayyaanee fa'aa akka Areenaa Tigraay fa'aa maal fa'aa kana. Uddib Tigraay fa'aa kan jedhan sana. Kanaaf afuura sadii ilaalcha sadii jira achi keessaa. Ilaalcha sadii toon taane afuura sadii jira. Ilaalchi isaanii dhimmuma Tigraayidhaa murteeffannaa uummataa fi bilisummaa naannoo fi uummata Tigraayitti ni amanu hundi isaaniiyyuu gareen sadanuu. Afuura sadii jira. Ilaalchi garuu naannee hiree murteeffannaa fi bilisummaa uummataa fi naannichaa irratti federaalizimii irratti dhimma hiree murteeffannaa uummataa irratti addaddummaa hin qaban. Garuu warra siyaasaa tokko hin taane. Tokko ta'uu dhiisuun warra siyaasaa uummatichi har'allee akka gadadoo keessa galu, rakkoo keessa galu, saamamu naannichillee warqeensa akka saamamu ta'aa jira. Dhaabbileen biyya alaa akka Kanaadaa fa'arraa, Chaayinaa fa'arraa galanii Afrikaa fa'arraa dhufanii warri qotanii warqee saaman jiru. Hanga Dubaayitti akka deemee gurguramu baankiin Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa mataansaa dubbataniiru. Qabeenyi biyyattii Asmaraa keessa bahee Finfinnee fi Ugaandaa keessa bahee akka Dubaay galaa jiru. Achi keessaa warri siyaasaa fi warri waraanaa harka qabuu hin qabanii kabiraadha. Ummatichi garuu fayyadamaa hin jiru. Gareetu fayyadamaa jira. Tokko ta'uun garee humnoota siyaasaa fi waraanaa qabeenyi naannichaa akka saamamu ummanni sun akka gadadoo keessa galu ammas duumessi waraanaa akka dhalatu godheera. Silaa otoo tokko ta'anii akkuma tokko ta'anii lolatanii dargimoon tokko ta'anii Piriitooriyaan akka dhalatu godhan tokko ta'anii hojjetanii federaala faana ta'anii Piriitooriyaan akka hojiirra oolu humnoonni alaas lafa isaanii gadhiisanii akka ba'an sagalee tokkoon gaafatanii afuura tokko ummaticha sagalee ummatichaa ta'anii tokkummaa ummatichaa jabeessu turan. Walii galuu dhiisuun warra siyaasaa fi warra waraanaa ummaticha kanaaf saaxile. Oromoonis kanarraa barachuu qaba. Silaa ta'uu beekee kanaa durii barata ture. Hunduu kophaa bahee ammas deebi'ee mee ormarraa barateef jedhee nan kaase kana. Amma gaa ta'uu malinnaan amma kana gaheera naannichi ta'uu malinnaan naannicha keessatti dhalatu maaliidha? Ta'uu malinnaan akkanatti mul'atutti yoo lama qaba. Yoo tokko lolli yoo ka'eedha. Yoon tokko immoo yoo lolli ka'uu baatee maal ta'uu malaa isa jedhu laala. Yoo lolli ka'e waan ta'uu malu waraanni naannoo Tigraay fi warri siyaasaa naannoo Tigraay kophaatti bakka lamatti qoodamu. Gareen Dabratsiyooniin durfamuu fi waraanni isa deeggaru kophaatti gareen obbo Getaachoon durfamu immoo
fi waraanni fi uummanni isa deeggarus kophaatti bahuu jechuudha. Yoo lolli ka'e isaa walitti dhukaasuu wal fixuu wal ajjeesuu jalqabu. Yoggaa jalqaban immoo gareen lamaan iyyuu alarraa humna barbaadu. Gareen Geetaachoo federaalli jidduu galii humni kuni nagaa buusuu dadhabeeraa, humni keenya nagaa buusuu dadhabeeraa kootu galii jedhee federaalatti iyyataa. Federaalli humna qabuun naannoo sana seenee garee Geetaachoo lolee yoo dhukaasni jalqabame innis gara Geetaachoo goree olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama isaati. Gareen federaalaa, humni federaalaa, caasaan federaalaa haga dakaatti inni qabu naannolee dabalate gara Geetaachoo goree seera maleedhaan aangoo qabachuu barbaada isa jedhamu kan dhukaasa jalqabeeru garee Dabratsiyoonii fi waraanaa fi humna siyaasaa fi uummata isa deeggaru faana waraana keessa lammataa deebi'ee galachuudha. Gareen Dabratsiyoon immoo inni calliseen taa'u humna alaa isa deeggaru horachuu mala kan uummata isaatiin ala jechuudha. Shaabiyaa faana tokko ta'uu ni dhufa. Maaliif Shaabiyaa fi mootummaan Itoophiyaa amma dugdaaf garaa ta'aniiru. Kunoo magaalaa kanatti mormitoonni Shaabiyaa socho'aa jalqabameera. Mormitoonni Itoophiyaas Asmaraa keessa garaa isaanii ba'anii galu. Dargaggoo Tsiggeefaa warri Faannoo fa'a. Kanaaf gareen Dabratsiyoon siyaasadha waan ta'eef Shaabiyaa irraa deeggarsa waraanaa argachuu ni mala. Dhufanii hanga walitti dhukaasuu ni malu. Mootummaa federaalaa fi Shaabiyaan gara adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabratsiyooniin durfamu goree. Faannoon jedhamus mootummaa federaalaa jibba waan qabuuf mootummaa Itoophiyaa kuffisna jedhanii gareen Dabratsiyoon, gareen Faannoo fi Shaabiyaan federaala lolutti seenu. Tigraay keessatti jechuudha waraanni ka'u. Yoo waraanni ka'e kanatu ta'uuf malaadha. Egaa biyya alaatiis warri bu'aa qaban kan akka Ijiptii fa'a keessa akka goran beekamaadha. Garam akka goran Shaabiyaan fa'a. Yeroo sana warri dhiyaas akka bara warra dimokiraatonni aangoorra jiranii Ameerikaa keessatti dafanii keessa galuun fakkaatu. Namichi amma aangootti dhufe Ameerikaarraa walaa nyaattu jedhee dhiisu natti fakkaata. Jaldeessi walaa nyaattu jedhee dhufa. Maaliif qabeenya maaf baasa? Inumaayyuu gara Ijipti goree gaaffii hidhaa laga Abbayyaarra jiruun wal qabatee waan gara mootummaan kun akka dafee deemuu barbaadu ta'uu ni mala. Kun yoo lolli ka'eedha. Yoo lolli ka'uu baate immoo kan ta'uu malu naannichi akkuma wal nyaatetti itti fufa. Yoo lolli ka'uu baate obbo Geetaachoon yoo tarkaanfii fudhachuutti seene olaantummaa seeraa kabachiisa jedhee waan humnoonni waraanaa ibsa baasan sana dura dhaabbatee hojjettoota waraanaa sana aangoorraa kaasuu humnaan godinootaa fi magaalota irratti bulchiinsa isaa diriirsuutti deeme walitti bu'iinsi dhalata. Walitti bu'iinsi naannuma sana keessatti yoo dhalate kanaaf humna poolisii fi qaama nageenyaa bulchiinsi yeroo naannichaa qabuun hidhaatti seenaa. Yeroo sana walitti bu'uun dhufa. Lolatoon taane walitti bu'iinsi dhalata. Yeroo sana akka naannoo Amaaraa keessatti Faannoon bakka baay'ee qabachuuf yaalee yeroo sana pirezidantii kan turanii Dr. naannoo Amaaraa bulchaa turanii maqaa isaanii irraanfadhee dhiifama. Koottaa na gargaaraa duugaa galuuf mootummaan federaalaa jedhanii waamanii mootummaan federaalaa labsii yeroo muddamaa labsee naannoo Amaaraa seene amma itti jiru kana ta'uuf deema naannoo Tigraayittis. Humna kootii ali yoo jedhe mootummaan bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay mootummaan federaalaa olaantummaa kabachiisuudhaaf humna waraana isaatti erga. Yeroo sana goolamni jeequmsi itti fufa. Nagaan dhibuu ni mala. Waraanni yoo jiraachuu baate walitti bu'iinsi jiraata jechuudha. Inni immoo ammas uummata gaagaa lamaanu yoo lolli ka'uu baate yoo waraanni ka'uu baate walitti bu'iinsi ni ka'a jechuudha.
lamaanuu taa'uu malinna lamaaniyyuu uummata sanas naannoo sanas ni miidha biyyas ni miidha jechuudha. Kanas ta'e sana lollisoo ka'e yoo ka'uus baate deemee mootummaa federaalaa irratti dhiibbaa qaba. Waan Tigraay keessatti ta'u humnoonni alaa achi keessa humna galfatanii karaa Shaabiyaa fi karaa Ijiptii mootummaan federaalaa akka inni miidhamu kan inni aangoo irraa ari'amu godhuuf irratti hojjetama. Biyyittiin tokkummaallee duruun qabdu mootummaan federaalaa akka dadhabu adeemsa keessa uummanni ammayyeessadha. Jireenyi qaala'eera. Waraanni waggaa 2 guutuu lolarra jira nuffeera. Kanaaf mootummaa federaalaaf hamaa ta'uu ni mala lamaaniyyuu. Kan Oromiyaa keessaa lolli kun waggaa guutuu muddameema jira. Uummanni rakkateera. Naannee mootummaa federaalaafis rakkoodha jechuudha. Waan Tigraay keessaa fi Oromiyaa keessaa naannoo Amaaraa keessaa. Kanaaf tokkummaa dhabuun fi tokkummaa qabaachuun warra siyaasaa akka keettuu adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti fi uummata Tigraay keessatti tokkummaa yoo qabaatan maal godhaa turanii tokkummaa gaafa dhaban immoo maal ta'aa jiru isa jedhu Oromoo fi warri siyaasaa Oromoon irraa barachuu qabu. Paartii badhaadhinaa dabalatee jechuudha. Paartiin badhaadhinaa waan balaa itti dhufuuf deemu jiru kana waraana qofaan ofirraan qoladhadhee yaadurra gamna ta'ee marataan gowwaan qabu. Warra siyaasaa Oromoo dhaabbilee siivikii Oromoo faana mana isaa faana nagaa buusuu. Oromoon gaafa wal ta'e gaaffii isaa deeffatee impaara kana mayyuu qofayyuu miti gaanfuma Afrikaa kanayyuu bulchuu danda'a. Gaaffiin Oromoo yoo deebi'e. Ani qofatu deebisaa, ana qofatu biyya kana bulchaa, yaada koo qofatu ta'aa irra gaaffiin Oromoo maalidhaa? Akkamittiin waliin taanee sirna dhugaa tokko tolfannee sirna Oromoo deebisnee siyaasa eenyu iddoo kamitti maalaa bulchu? Eenyu federaala haa bulchu? Otoo jedhamee mari'atamee abbaan fe'e keessaas alaasoo dhufee jigsuu hin danda'u. Garuu paartiin badhaadhinaa Oromiyaa keessas nagaa dhabee nagaa buufachuu dadhabee warra siyaasaa faanas warra waraanaa faanas yoo ollaa faana addunyaa faana humnoota naannoo biraa faanas wal abdeen jiru itti fuufame rakkoo guddaa dhufuu danda'a akka jedhudha. Kun akka yaada kootti daawwattoota keenya. Kanaaf Oromoon hoggaan jedhu dhaabbilee siyaasaa fi uummata irraa kan darbirraa baratanii kan amma jirus xiinxalanii tokkummaa yoo qabaanne maal argannaa tokkummaa dhabne immoo maal dhabnaa akka jedhu irratti xiyyeeffadhe kanaasee kana jedha. Uummanni keenya akka sabaatti tokkummaa dhabee hin beeku. Warra siyaasaadha tokkummaa kan dhabe. Oromoon carraa garboomuu walumaan qaba. Carraa bilisoomus walumaan qabaata. Oromoon walumaan dhiitamee walumaan sarbame. Lafa isaarraa kaasee hanga mirga isaatti hanga siyaasa isaa ofiin bulchuu dhabuutti hanga garba ta'ee gurguramuutti hanga mirga dhugeeffatuu dhabuutti walumaan kan inni dhabe. Oromoon tokkummaadhaan kan inni ka'ee lolataa ture. Kan inni miidhamaa jiru sarara tokkummaadhaan. Kan tokkummaa dhabe warra siyaasaati. Kanaaf kophaa fiiguun Oromoon baasu silaa ufuma isaarraa barachuu qaba ture. Garuu warri Tigraay gaafa tokko ta'an maal argatanii hanga eessaatti deemanii turanii gaafa tokkummaan isaanii caccabe immoo maal ta'anii har'aa akka jedhurraa Oromoon akka baratuufidha. Daawwattoota keenya qophii keenya irraa gaa kanuma irratti goolabeen jira. Asirraa waa hubattanii abdii qaba. Andassuu Dulaati. Ogeessi kaameeraa immoo Abtaamoo Birraa ture. Nagaatti.